aartii Oromoo, qaanqee aartii Oromoo, gaachana aartii Oromoo, hundeessitoota baandii Yarfan Qalloo ijoollee Oromoo qaxalee magaala keenya magaala keessan magaala Finfinneetti baga nagaan dhuftan ennaa isiniin jedhu kabajaa fi ulfina guddaadhaan baga nagaan gara biyya abbaa keessaniitti galtanii kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota hooggantoota mootummaa, kabajamtoota mangundoota, kabajamtoota ijoollee Oromoo magaalaa Finfinneetti irra wal agarre afaan Oromootiin weellisuu nafee, afaan Oromootiin sirbuu nafee, yeroo qaanii ture afaan Oromoo dubbachuun baha Oromiyaa irraa ijoolleen Oromoo walitti guuramanii baandii ijaaruu qofaadhaan otoo hin dhaabamin dukkana keessa ofii isaanii dhaabbatanii ifa akka argaru warra nu taasisan warra hundeessitoota baandii kanaa ulfinaaf kabaja guddaan qaba. Baandiin Yarfan Qalloo fi achi keessatti warri baandii kana hundeessan qabsaa'onni Oromoo, qaanqee qabsoo Oromoo, artistoota yeroo ammaa jiranii fi haarsaa adda addaatiin nu bukkee dhabaman hunda isaaniitiif fakkeenya warri taatan kan akka Alii Birraa fi jaalleewwan isaanii biyya jaalalaa Harargeedhaa madditanii magaala keessan magaalaa Finfinneetti har'ammoo ennaa wal agarru kabajni nuti akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti isinii qabnu ulfinni nuti isinii qabnu guddaadha. Mootummaan isin ijaarrattan mootummaan keessan ilmi keessan kan mootummaa kana hoogganu Dr. Abiy Ahmed fi jaalleen isaanii haaromsi keenya akka gadi fagaatu ijoolleen Oromoo akka walitti dhufanii rakkina xixiqqaadhaan otoo waliin sakaalin rakkina walakkaa keenya jiru akkuma weellisaan jedhe haati keenya tokko too taatee jirtu walla ga'uu dadhabnee walla geeffachuu dadhabnee adda adda baanee waggaa dheeraadhaaf walawwinee wal yaannee biyya ambaa keessa warri turtanis artistoonni baandii kana keessa jirtan hundi keessanuu baga nagaan gara biyya keessanitti galtan. Haaromsi qabsoo ijoollee Oromootiin haarsaan baay'een itti kafalame, inni kaan hidhame, inni kaan dararame, inni kaan biyyaa ba'ee, inni kaan immoo asotoo jiru biyya abbaa koo hin gadhiisu haarsaan kaffala malee jedhee asitti warri qabsoo labsitan kan akka Haacaaluu Hundeessaa hundi keessanuu sin galateeffatu. Magaalli keenya magaalli keessan magaalaan Finfinnee magaala hundaa akka taatu aadaan Oromoo afaan Oromoo akka keessatti dagaagu ijoolleen Oromoo akkuma Yarfan Qalloo yeroo hundumtuu akka hin danda'amne garuu immoo dukkana keessa dhaabatanii ibsaa nutti agarsiisan sana dhugaan afaan yoo qaban funyaaniin akka dubbachuu danda'u akkuma nutti agarsiisan nutis ijoolleen keessan warri har'a imaanaa fudhannee magaala tajaajilaa jirru hunda keessan tajaajiluuf yeroo kamuu caalaa qophii ta'uu keenya isinitti himuun barbaada. Korsantii hundi keenya itti bashannannu, itti wallaggeeffannu, itti ergaa gaarii dabarsinu qofa otoo hin ta'in harka wal qabannee garaagarummaa amma dhiphisaa jirru hunda isaa duuchinee akka ijoollee haadha tokkootti, akka ijoollee abbaa tokkootti, akka abbaa biyyaatti fuulduratti akka deemnu adaraa isiniin jechaa turtiin keessan magaalaa Finfinnee kan milkaa'e akka isinii ta'uun hawwaa ulfaadhaa galatooma.